maqaa keenyan galateeffannaa guyyaa kaleessaa egaanii mata duree dhaloonni keenya kuni kan inni dhabe maalidhaa yookiis kan inni dhabe eenyuudha jedhu sagalee waaqayyoo irratti hundoofnee walii wajjiniin ilaalaa turuun keenya yaadatama. Eeyyee qabxiiwwan gurguddaa lama walii wajjiniin ilaallee sadaffaarra geenye dhaabbanne. Dhaloonni keenya kun qabxiiwwan kun tokkoon isaanii yaada babal'aa of jalatti waan qabaniif guyyaa tokkotti barumsa dhuman miti jechuudha. Egaan qabxii sadaffaan guyyaa kaleessaa waaqayyoo mata duree kana kan fakkaatu karaa paaster Fayisaadhaa gara keenya fidee ture. Kanuma waaqayyoo keessa keenyatti bal'isuudhaaf jedhee gama tokkoon nama waaqaatti kennee gara koottis kan fiduufi caalchisee dhimma kana akka nu itti yaadnu barbaadeeti. Kanaaf laphee keessan bantanii akka hordoftan jaalala gooftaan isin yaadachiisa. Egaa dhaloonni kun kan inni dhabe tokkoffaa irratti kaleessa akkuma ilaalle gaaffii isaatii fi deebii kan ta'u nama dhabe, geggeessaa dhabe, tajaajilaa dhabe jennee dubbanneerraa. Akkasumas immoo ta'ee kan isa taasisu, jiraatee kan isa jiraachisu, fakkeenya ta'ee kan karaa itti agarsiisu dhabe jennee olii wajjiniin ilaaluun keenya yaadatama. Isaan kana jalatti qabxiiwwan adda addaa ilaalleerraa. Arra immoo sadaffaa irratti kan walii wajjin ilaalu qabxiima tokkicha kana ilaallaa. Warra hafee yoo fedha waaqayyoo ta'e guyyaa borii walitti qabna. Inni sadaffaan mul'ata ga'aa wajjiniin kan dhaabbatu dhabe. Eenyuun dhabe? Dhaloonni kun nama mul'ata ga'aadhaa wajjiniin dhaabbatu. Mul'ata ga'aa ta'e baqii yahonee rii jechuudha. Baqii yahonee jechuudha malee mul'ata qabaachuu duwwaa miti. Mul'ata ga'aa ta'e ishee jettu adda baasaatii qabadhaa. Mul'ata kan qabu utuu jedheeti namni baay'ee mul'ata qabaachuu danda'a. Garuu mul'ata qabaachuunii fi mul'ata ga'aa qabaachuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Mul'ata ga'aa warra qaban dhaloota kana keessatti gatii isaanii mi'aaf warra barbaadamanidha. Dhaloonni kunis jenereeshiniin kunis kan inni dhabe barbaadaa jiru yoo jiraate eenyuudha? Mul'ata ga'aa qabatee nama socho'uu dhabe. Sagalee waaqayyoo keessaatii dubbisna. Macaafaa Daani'el raajichaa boqonnaa 3 lakkoofsa 17-18 irratti dubbii waaqayyoo akkana jedha. Oolchuu yoo ta'e immoo waaqayyoo keenya inni nuyi waaqessinu abidda boba'aa keessaa nu oolchuu hin danda'a. Harka kee keessaas nu oolche yaa mootii. Yoo kana fedhuudhaa baate iyyuu nuyi waaqayyoolii kee akka hin waaqessine bifa fakkeenyaa warqee irraa hojjetame ati dhaabdeefis akka hin saganne beeki yaa mootii jedhanidha. Hallelujaa. Galanni waaqayyo gooftaa maccaatiif haa ta'u. Maal jedha? Waaqayyoon keenya jedha lakkoofsa 17 irratti. Ibidda boba'u kana nu oolcha. Siimaan harka kee keessaa nu baasa yoo barbaade fedha isaa yoo ta'e kan jedhu tokko isa jalqabaati. Inni lammaffaan immoo dubbiin ajaa'ibaa maal kan jedhutu duukaa jira. Oolchuu yoo dhiise iyyuu oolchuun fedha isaa miti yoo ta'e iyyuu itti hadhiisu malee nuuni yoo gubanne hin gubanna malee yoo duune hin duune malee hin sagannu. Waaqayyoolii keetiifis bifa fakkeenyaa warqee irraati dhaabdee namni jalatti gugguufaa jiru kanaafis maal hin goonu hin sagannu jedhan. Namoonni kun namoota mul'ata ga'aa wajjin dhaabbatanidha. Yeroo baay'ee namoonni mul'ata ga'aadhaan wajjiniin hin dhaabbatan. Mul'ata akkamii wajjiniin dhaabbatu? Mul'ata gartokkee taate wajjiniin dhaabbatu. Mul'ata gartokkeen kan akkamiiti? Yoo waaqayyo na oolche, yoo waaqayyo kadhannaa koo na dhaga'e, yoo waaqayyo na dirmate, yoo waaqayyo naaf dhufe warra jedhan. Yoo ta'e yoonni akkas naa godhe nan sagada. Yoonni dhibeetti na fayyise na waaqessa. Yoonni dhufee du'a na oolche amma dhumaattan isa duukaa deema. Yoonni na gane garuu nan dhiisa jechuudha. Isheen kun gartokkeedha. Mul'ata irraa afaan garuu waaqayyoo koo irree isaa hin bamu. Hundaa danda'a. He is omnipotent. Omnipotent jechuun hundaa kan danda'u powerful God jechuudha. So yoo waaqayyoon koo compromise gochuu hin danda'u, waliin dha'uu hin danda'u, mammachamacha alchilin ምንድነው ግን ምን አረጋለሁ አምናለሁ ኦልቹን አከኒ ደንደው ነነመና ገሩ ኦልቹን ፈደሳሚት ዮተዩ ኢትሃዲሱ ማለ አኒ ማልን ጎድ እንሰገዱ ጎፍታን ይሱ ጅራ ዋቀዮ ሃሎንዱማ ከሰትዩ ጀቹር ኩሙለተ ራፋን
Seexanni mul'ata gar-tokkee yoo argatte abdii nama kutachiifti. Yoo Waaqayyo gaa'ela gaarii naa kenne haa ta'u jettanii gaa'ela qoramsa qabu keessaan dhufteetu gooftaa isin gansiiste. Yoo Waaqayyo birrii naa kenne yoo jettanii yoo gaafii Waaqayyo lafa onaa keessa gaafa isin dabarsu seexanni dhuftee gooftaa isin gansiiste. Garuu Waaqayyoon koo gaa'ela gaarii yoo naa kennes gaa'ela qormaata qabutti yoo na fidees hiyyummaa yoo natti fidees yoo na sooromsees inni Waaqayyoodha gaafa isin jettan seexanni bakka irra qobattu dhabdi. Yoo isin kibxatii wayii tokko dhaabdaniif garuu qaawwa sanarra dhaabbattee jireenya keessan ari'atti. Kanaaf mul'ata irraa hafaa namni qabu, mul'ata ga'aa namni qabu nama akkasiitu dhaloota kana keessatti barbaachisa. Yaaqoob namni jedhamu macaafa qulqulluu keessatti mul'ata gar-tokkeedhaan deema. Yooti na gargaarte, yooti diinota keessa na buusuu na oolchite, yooti horii naa laatte gaafan deebi'ee dhufu kurnoon sii kenna jedhee nama kadhatu. Nama akkasitti wareeguuf jira. Garuu Waaqayyo mul'ata akkasii miti kan isa gammachiisu. Kan akka Saadiraaq abdiin eegoo Daani'el boqonnaa 3 kanarratti ibidda dura dhaabbatanii mootii isaan gubuudhaaf aboo qabu dura dhaabbatanii namoota maal jedhan namoota Waaqayyoon koo oolchuu isa danda'uudha. Yoo oolchuu barbaade nu oolcha. Yoo oolchuu dhiises immoo nuyi finni olii galleerra. Ibidda kana keessa dabaree lafa dhannu beennaa hin sagannu warra jedhan. Mul'ata ga'aa warra qaban isaan akkasii kana dhaloota kana keessaa dhabne. Dhaloonni kunis kana dhabee iyyaafachaa jira. Atiin taataa nama akkasii obboleettii obboleessa kun. Nama mul'ata ga'aadhaa wajjiniin dhaabbate, mul'ata guutuu ta'e wajjiniin kan dhaabbate nama akkasiiti laataati. Dhaloonni kun nama akkasii iyyaafachaa jira waan ta'eef of qopheessi. Egaa dhaloonni mul'ata ga'aadhaa wajjiniin dhaabbatu kan akkamiiti kan jedhu waa'ee dhaloota kanaa waa xiqqoo ilaalla. Jenereeshinii akkamiiti jenereeshinii mul'ata ga'aa qabu. Namni tokko mul'ata ga'aa qaba yookiis hin qabu jennee dubbachuudhaaf karakteristiksiisaa yookiin immoo amaloota namoota mul'ata ga'aa qabanii macaafa qulqulluu keessaan ilaalla. Namni mul'ata ga'aa qabu kuni isa jalqabaa qixa irra argametti bor argamuu hin barbaadu. Maaliin barbaaduun isiniin jedhe? Qixa irra argitanitti bakka irra argitanitti bor argamuu hin barbaadu. Arra iddoo tokkotti arguu dandeessu bor garuu iddoon kun kan koo miti jedhee nama murteessee jiraatudha. Waa'ee dhaloota akkasii keessaa tokko namni Waaqayyoodhaa Phaawulos nama mul'ata ga'aadhaa wajjin dhaabbatuuf amala nama isiniin jedhe kana qabu tokko Filippisius 3:13 irratti akkas jedheera. Obboloota koo ani akka nama harka isaa keessa galfateetti of hin lakkaa'u. Haa ta'u iyyuu malee waan tokko nan godha. Wanta na booddeetti hafe yaaduu dhiisee wanta na dura jirutti nan hiixadhaa jedha. Wanta na booddeetti hafe waan paasteensii ta'e waan duuba kootti hafe sana waa'ee isaa yaaduudha. Bakka inni is already old. Inni already darbeera. Amma kana yaadu about my futurity. Wanta fuula koo dura jiru yaadaadha. Gara fuulduraatti hiixadhaadha. Bakki narra jiru kun iddoo koo isa dhumaa miti. Bakki narra qixinarra ga'e kun iddoo koo lafa kakuu galma koo galgalaa miti. Karaan irra darbaa jiruudha. Qoramsa keessa darbaa jirtu yoo ta'e obboloota koo that is your way. Sun karaa Waaqayyoo akkasiin irra dabartan barbaadeedha malee bakka jireenya keessanii miti. Bakka nama boosisu keessa darbaa jirtu yoo ta'e sun karaa keessan tolchirra baase malee destinii keessan miti, galma keessan miti firoota koo. Namni mul'ataa bakka qixaarraa argametti bor argamuu hin barbaadu. Amalli isaa mul'ata ga'aa kan qabu. Bakka sana darbuu barbaada. Adireesii isaa jijjiirrachuu barbaada. Namni mul'ataa jechuudha. Namni mul'ataa ga'aa qabu inni kan biraanii haalota hin mijanne keessa taa'ee gaarummaa borii jiraata. This is great. Kun waan guddaadha firoota koo. Mee yaada haalota hin mijanne keessa taa'ee gaarummaa borii jiraata. Kun shaakala cimaadha. Kana shaakaluun jireenya afuuraa keessatti dubbii guddaadha. Jireenya afuuraa keessatti shaakala guddaadha. Please attentionii keessan kennaa waan an jedhe kan adda baasa dhaggeeffadhaa. Haalota hin mijanne keessa taa'ee gaarummaa borii jiraata. Namni kam? Namni mul'ata ga'aa qaba. Mee namoota akkasii tokko macaafa qulqulluu keessaa isinii dubbisa.
seera lakkoofsaa 14 lakkoofsa 9 irratti akkanas dubbii jedhutu jira. Isin Waaqayyo irratti hin ka'inaa duwwaa malee namoota biyya sanaa akkuma buddeena keenyaatti isaaniin alanfanna. Gaaddisi isaanii isaan irraa sokkeera. Nu wajjiniin garuu Waaqayyotu jira. Kanaaf isaanis sodaatinaa jedhanidha. Jechi kun ergaan kun kan namoota lamaati. Isaanis nama Iyyaasuu jedhamuuf nama Kaaleb jedhamudha. Namooti kun garee lamatti garee cabe keessaa adda ba'an. Gareen isaanii inni duraa suni garee nama 10 qabudha. Garee shakkituu, garee mamtuu, garee sodaattuudha. Garee warri lammaffaan kun garuu lakkoofsi isaanii xiqqoodha. Nama 10 warri sun, warri kun immoo nama 2dha. Isaan kun immoo garee waan ija isaatiin ilaalaa jiruun kaayyoo isaa hin jijjiirre, laphee isaa hin raasne. Wanti inni amma argaa jiru kun darbuudhaaf akka jiru kan argu. Waan fuula isaa dura dhaabbate gaara utuu hin taane isa gaara gararraa jiru irree Waaqayyo ilaalee dhaloota socho'u. Diina dhedheeraadhaaf meeshaa waraanaa baatu fuula isaa dura dhaabbatu kan ilaalu osoo hin taane maal kan ilaaluudha? Waaqayyoon isa hundaa danda'u. Isa diinota sana wajjin wal bira qabamee dhaabbatee ilaalamuu hin dandeenye, madaalamuu hin dandeenye irree Waaqayyoodhaan ilaalee socho'a. Dhaloota akkasiiti. Isaan kun biyya ilaaluudhaaf gaadanii waa'ee biyyichaa qorannoo geggeessuudhaaf deeman keessaa namoota dhufanii riippoortii godhan keessaati warra diina arganiin onnee isaanii hin raasne, laphee isaanii hin birrachiifne turan. Isaan kun warra diinota kana hin alanfanna. Diinonni kun ikkoo humna hin qabdu. Gaaddidduu ishee irraa sokkeera. Akkasiin ijaan ilaaltan miti. Nuyi quruphisa miti. Nuyi quruphisa miti. Nun waan caaluudha jedhanii. Namoonni warri kaanii anaaqota warra dhedheeroo kana akka gaaraatti ilaalanii biratti quruphisa fakkaanne jedhan. Warri kun immoo akka buddeeniitti ilaalaniitu harka isaanii keessatti ilaalan cafaqani. Eenyuun diinota isaanii. Maaliif beektu? Haala hin mijanne har'aa keessa ta'aniitu gaarummaa isa borii isa gaafa Waaqayyoo fidee dhufuudhaa jiraatu jarreen kun. Namoota mul'ata gahaa qabu waan ta'eef. Wanti naannoo keetii jiru ilaalcha ofii keetiif qabdu hin balleessin obboleessa obboleettii kun. Wanti har'a naannoo keetti ilaalaa jirtu ilaalcha ofii keetiif qabdu, atiitiiwudii mataa keetii, pirospeektiviitii ofii keetiif qabdu, inspeekshinii kee hin jijjiirin, immeejii ati waa'ee ofii keetii qabdu hin jijjiirsisin haalli naannoo kee jiru. Haalota sana gararraa darbitee irree Waaqayyoo, dandeettii Waaqayyoo arguudhaaf, ga'umsa Waaqayyoo arguudhaaf tattaafadhu malee. Namoota kan biraan isiniif dubbisa sagalee Waaqayyoo keessaa. Isaan kun immoo eessarra jiru? Faarfannaa 84 lakkoofsa 4 hanga 7 irra jiru. Akkana jedha sagaleen dubbii sanarra jiru. Warri mana kee keessa jiraatanii yeroo hundumaas jajuu kee faarfatana gammadan. Namoonni gara mana keetti adeemuu garaa keessaa qabaatanii si biraa humna argatana gammadan. Isaan yeroo dachaa gogee nama boosisu keessa adeemanii iddoo sana lafa bishaanni burqu hin godhatu. Bokkaan inni dura roobus eebba isaa isarra hin diriirsa. Isaan caalaa humna godhachaa hin adeemu. Tulluu Xiyoon gubbaatti fuula Waaqayyoo duratti hin argamuudha. Jarreen kun namoota mul'ataati. Dachaa gogee nama boosisu yookaan dhiibuu du'aa jedha hiikni dura. Dhiibuu laga du'aa jechuudha. Dirree du'aa jechuudha. Bakka namni baay'een itti du'u jechuudha. Bakki namni baay'een itti jireenya isaa dhabu jechuudha. Iddoo sana dhaabbataniitu bakka sana bakka bishaanni burqu bakka lalisaa godhanii darbuudha. Abeet ajaa'ibadha. Bakka nama baay'ee boosisee bare, bakka nama baay'ee abdii kutachiisee bare keessa gaafa darban namoonni kun namoonni lapheen isaanii Waaqayyo wajjiniin walitti hidhamee adeemu. Hariiroon isaanii karoorri isaanii Waaqayyo wajjiniin walitti qabamee Waaqayyo wajjin walitti konneektir ta'ee namoonni deeman kun maal godhan? Iddoo dachaa gogee nama boosisu sana bakka lalisaa godhatanii darbuu jedha. Bakka lalisaa godhatanii darbuu jedha. Bakka lalisaa taasisuu jedha. Iddoo sana bokkaan jalqabaa inni roobu iddoo lalisuu godhatu jedha. Jarreen kun deemsatti fufu jedha. Hamma eessaatti jedha lakkoofsa 7. Isaan caalaatti humna godhachaa hin adeemu. Tulluu Xiyoon gubbaatti fuula Waaqayyoo duratti hin argamu jedha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inni kan biraani amalli namoota mul'ataa kun
galma isaa ga'u wayini hin jijjiirratu. Kunis waan guddaadha ilaalaa. Mul'ata gahaa qabatanii deemu yeroo jennu jecha salphaa fakkaata miti. Namni mul'ata gahaa qabu galma isaa ga'u wayini hin jijjiirratu. Galma isaa ga'u waan ittiin jijjiirratu hin qabu addunyaa kanarraa. Galmi inni ilaalee ka'e, mul'anni inni ilaalee ka'e iddoo murteessaadha waan ta'eef, iddoo gahaadha waan ta'eef, biyya lafaa kanarraati mul'ata isa fakkaatu gatiin isaa mi'aadha jedhee waan ilaalu waan ittiin jijjiirratu hin qabu. Sagalee Waaqayyoodha. Isa lammaffaa Xiimotewos 2:4 akkas jedha. Namni loltuu ta'ee lolaa jiru isa loltuu godhee isa qacarate sana gammachiisuudhaaf bukkeedhaan waa argachuudhaaf hojii warra kaanitti lixuu hin dhiisaadha. Waa'ee loltuu fakkeenya fudhatee nama mul'ata gahaa qabu barsiisaa Phaawulos iddoo kanatti Xiimotewosii gargaaraa ergee. Maal jedha? Namni loltuu ta'ee qacarame tokko jedha. Isa loltuu godhee isa qacarate sana gammachiisuudhaaf jedhee maal godhaadha? Bukkeedhaan, cinaan, karaa biraadhaan hojii nama kan biraa keessa galuu hin dhiisaadha. Hojiin isaa loltummaadha. Loltuu godhee immoo kan isa qacarate abbaa qaba. Ergama abbaa isaa sana raawwachuuf jedhee hojii masaa duwwaarratti xiyyeeffata. Waraanni yeroo deemu yeroo baay'ee hiriiraan deema. Hiriirri isaanii kallattii hoogganaan isaanii isaan fuudhee deemuun deema. Waraanni utuu hiriiraan ajajaan ajajee adeemsaaf diina loluudhaaf yookiin immoo ergama wayii tokko raawwachuudhaaf utuu deemaa jiru gidduutti beela'ee gidduutti dheebotee dhuunfaadhuma akkuma barbaadetti fiigee dhaqee suuqiitti goree mana namaa lixee bishaan naa kennaan jedhu. Hamma gaafa ajajaansaa as buufattu jedhutti hiriira isaa eegee daandii isaa eegee deema. Gabaa miti waan ta'eef loltuudha. Daboo miti waan ta'eef loltuudha. Namoota boo'icha deemaa jiran miti maal ta'e loltuudha waan ta'eef. Gidduudhaan achi goree as goraa deemuu hin danda'u. Abbaa isa qacarate tokko qaba waan ta'eef. Firoota koo namni mul'ata akka kanadha. Biyya lafaa kanarraa wanti baay'een kottu jedhee nama waamuu danda'a. Kottu jedhee xalaa namatti barreessaa ooluu danda'a. Mee na barbaachifta. Ati nama na barbaachistuudha. Gatii keenya ol kaasee nutti dhiyaachuu danda'a. Waamicha nuu gochuu danda'a. Caccalaqqisee nutti tolee amma dhaamati kan barbaachiftu yeroon keessa amma dhaam jedhee nu waamuu danda'a. Nuni garuu loltoota waaqa jiraataa warra kaayyoo tokkoof ajajamnee manaa baanedha. Kaayyoo keenya wanti nu ittiin wal madaalchifnu biyya lafaa kanarra nuuf hin jiru. Gatii keenya gadi buusnee iddoo hin taane of hin keenyu mirga waaqayyoo irratti warra galmoofne sanyii qulqullaadha. Sanyii keenya warra sanyii badu wajjin walitti makuu hin qabnu. Abbaan keenya waaqayyoo nu haa gargaaruuti. Inni kan biraanii galma isaa ga'uu wayiin jijjiiratu siniin jedheera. Amala nama mul'ataa inni kan biraanii jijjiirama arguutti gammada. Inni kun qabxii keenya isa xumuraataa akka guyyaa har'aati jechuudha. Maal ta'a? Jijjiirama arguutti gammada. Namni kamii namni mul'ata gahaa qabu. Jijjiirama arguutti gammada. Fakkeenyaa Nehemiyaa fudhannee haa ilaallu. Nehemiyaa 1:4 lakkoofsa 4 dubbifna jalqaba. Nehemiyaa 1:1 lakkoofsa 1:4. Anis dubbii kana yommuun dhaga'e ofirra gadi taa'ee nan boo'e. Waaqayyo gooftaa amantii waaqaa durattis guyyaa muraasaaf nan gadde soomees nan kadhadhe jedha. Dubbii kana dhaga'eedha. Dubbii akkamii dhaga'e? Masaraan Yerusaalem diigamuu ishee dhaga'e. Masaraan Yerusaalem dallaan ishee ibiddaan gubamuu ishee dhaga'e. Abboonni isaanii salphachuu isaanii seenaan magaalaa qulqullooftuu sanaa babbaduu ishee dhaga'e. Maalan godheedha? Nan boo'eedha. Waaqayyo gooftaan bantii waaqaa duratti guyyaa muraasaaf nan gaddeedha. Soomes nan kadhadhee jedha. Lakkoofsa 14 irratti immoo hojiitti adda galee diinotaa wajjin walitti ba'e akkas jedha. 2 lakkoofsa 20 irratti immoo akkas jedha. Yommus ani deebisee nuyi garboonni isaa kaanee ijaaruu hin jalqabna. Waaqayyo gooftaan bantii waaqaa immoo nuuf hin qajeelcha. Isin garuu Yerusaalem keessaa qooda nuuf ta'a kan jettan yookiin seenaa hin qabdan nan jedheedha. Namni waaqayyoo kun keessumaa waa'ee jijjiiramaa, waa'ee cheenjiidhaa, whatever it is,
waldaa kiristiyaanaa kee ta'uu danda'a. Dhaabbilee orgaanaayizeshinii garaagaraa keessatti ta'uu danda'a. Waa'ee hoogganaaf, waa'ee geggeessaaf, waa'ee jijjiiramaa gaafa kaasan Nehemiyaan ka'umsaa hin hafu. Because he was influential leader. Geggeessaa dhiibbaa fiduu danda'e waan ta'eef maqaan Nehemiyaadhaa iddoo hedduutti ka'a. Iddoo hedduutti waamama. Dirreen jijjiiramaa gaafa ka'u maqaan Nehemiyaadhaa hin hafu jechuudha. Nehemiyaan ofii isaatii biyya ormaa keessatti booji'amee galaa ta'ee jiraachaa ture. Iddoo inni itti jiraachaa ture ijoolleen Israa'el sababii cubbuu isaaniitiif biyya garaa garaatti booji'amanii waan turaniif innis booji'amee deeme garuu carraansaa xu'aashii ta'ee mana mootummaa keessaa ergamuu, daadhii buusuu, amanamaa ta'uu irra darbee biyya sanatti hooggantoota warra isa booji'e biyya sana keessa jiraachisuu fi nama nyaata dhiyeessu, nama daadhii dhiyeessu ture. Namni kun xu'aashii jechuun ulaagaansaa mana mootummaa keessa ergamuu haa ta'u malee mooraaliidhaan nama kufanidha. Mooraaliidhaan namoota miidhamanidha namoonni xu'aashii ta'an. Kana jechuun akka isaan dhala godhachuu hin dandeenyetti akka horiin tumamanii sangaan tumamee akka inni horii dhalchuu hin dandeenye godhamanii dhiironnis akka isaan dhala godhachuu hin dandeenye godhamaniitu akka isaan sanyiin isaaniitti dhufee ijoollee godhachuu hin dandeenye godhamaniitu isa booddee mana mootummaa keessas ta'e iddoo garaa garaa keessa ergamanii akka isaan hojii hojjetan taasifama. Nehemiyaan namoota akkasii keessaa tokko ture. Kana jechuun namoota hamileen isaanii cabe keessaa tokko ture. Booji'ameera biyya ormaa keessatti nama mana namaa keessa mana mootummaa keessa ergamu ta'eera. Hamileensaa, gootummaasaa, mirgi dhiirummaasaa tuqameera nama akka itti jiraatudha. Akka qaama isaatiitti isa bakkeedhaan mul'atutti saayikooloojiinsaa haa tuqamu malee gama jireenya afuura isaatiin hamileensaa fayyaadha. Wanti kaleessa isa mudate, wanti kaleessa jireenya isaa keessa darbe kun ilaalcha inni waa'ee qulqullootaa qabu, ilaalcha inni waa'ee dhalootaa qabu jalaa hin rukunne, jalaa hin balleessine. Maal godhe namoonni keessummoonni biyyaa dhufanii bakka inni itti booji'amee ergamaa jiru dhufanii istoorii Israa'elitti himan. Histirii Israa'el irra ga'ee jiru seenaa isaa odeessaniif kastaanee jirra gaabbee maal godhuu mitiifi hamileen nu cabdee jirti, biyyi keenya diigamtee jirti, Yerusaalem masaraan ishee babbadee jira. Kakuullee qabna turre, dhaloota kakuullee baannu turre, garuu cubbuun nu balleessite itti himan. Kana gaafa dhaga'u akka lakkoofsa afurratti ni dubbise ofirra gattaa'e. Dubbii kana yommuu dhaga'e ofirra gattaa'e nan boo'eedha. Ilaalaa booji'amuu isaa caalaa, saayikooloojiin isaa yookiis hamileen isaa miidhamuu caalaa. Kan isa dhukkubsee jiruu fi kan isatti dhageessisee jiru waa'ee miidhama guddaa biyyattii irratti ta'ee jiru. Yerusaalem biyya kakuu irratti kufaatii ta'ee jirutu isa miidhe. Kabajamee jaallatamee mana mootii keessatti namoota fudhatama qaban haa ta'uyyuu malee isaaf yeroo sanatti haalli wal qixxaatee fi yeroo barbaadetti nyaatee yeroo barbaadetti immoo dhuguu danda'a yoo ta'eyyuu garuu wanti isa mudate kun akka inni miidhamu, akka inni hamileedhaan cabu, akka inni caalaatti boo'u isa godhe. Waa'een Yerusaalem jechuudha. Firoota koo nuyi jireenya mataa keenya duwwaa jiraachuudhaaf har'a nutti tolee, har'a nu gammachiisee, har'a waan gaarii tokko argannee, har'a sadarkaa tokko argannee waa'ee dhalootaa maalla dhibee warra jennu yoo ta'e nuyi namoota mul'ata gahaa qabnu miti. Hisqiyaas yeroo bara isaa irratti waggaa 15 isaaf ida'amte mana qulqullummaa keessa waan jiru icciitii hundumaa warra Baabiloonii dhufanitti warra Kaliidotaatti edda agarsiisee booddee Isaayaas ergamaan raajichi dhufee gara isaa dhufee Isaayaas raajichi gara isaa dhufee warri biyya ormaatii dhufan kun maal argan jennaan waan mana koo keessa jiru
waan mana qulqullummaa kana keessa jiru, mana mootummaa kana keessa jiru, wanti isaan agarree yoo hin jiru hundumaa arganii jedhe. Egaa kana Waaqayyo jedhu dhaga'i ittiin jedheeniin Isaayaas. Barri tokko hin dhufa. Wanti mana kana keessa jiru, wanti jarreen kun argan hundumtuu booji'amee biyya isaanii dhaquuf jira ittiin jedhe. Gaafa ergaan akkasii dhufu Hisqiyaas akkas jedhe waan nama gaddisiisu. Rakkoon qabu jedhe. Homaa miti jedhe. Bara kootti hin ta'u mitii kun jedhe. Bara keetti hin ta'u. Hamma lubbuun jirutti kun hin ta'u miti jedhe. Bara ammatti lubbuun jirutti kun hin ta'u. Booddee garuu dhalootatti kana fiddee deemtanaan. Egaa bara kootti nagaaf tasgabbiin taanaan rakkoon qabu wanti Waaqayyo jedhe kun gaariidha jedhe. Ilaalaa. Nama kaleessa boo'ee du'a of oolcheedha namni kun. Nama kaleessa keenyanitti galagalee boo'ee Waaqayyo bara koo keessatti ani gaarummaa sii godheera na ajjeeftaa jedhee kadhatee umurii isaa irratti waggaan 15 isaa fidaamedha. Kadhannaan isaa jijjiirama nama fiduudha. Inni garuu ofitti waan ta'eef bara kootti taanaan barri koo keessatti rakkoon hin jiru taanaan ana booddee habooji'aman dhaloonni. Ba'aa dhalootaa hin qaban namoonni mul'ata hin qabne. Namoonni mul'ata gahaa hin qabne. Arruma duwwaa baran waldaa geggeessu illee akkas tureedha. Isaan booddee waldaan diigamte dhimma isaanii miti. Baran koree ta'e iddoo akkasii turellee waldaan akkas turteedha. Har'a yeroo waldaan diigamtu dhimma isaanii miti. Isa namoonni harreetti mammaakanii wajjiniin garaagarummaan qabu kun harreen maal jetti? Ani ergan du'ee booddee margin jetti jedhu. Afaan Amaariffaatiin yeroo mammaakan hiikisaa. Ani eddan du'ee booddee margi hin biqiliin hin margin jetti. Garuu nuuni namoota akkasii miti. Hambaa nu booddee jiruuf, jenereeshinii nu booddee jiruuf warra yaadan. Dhaloota nu dudduubaan dhufaa jiraniif warra dhukkubsatu. Dhaloonni kun gara inni itti adeemaa jiru ilaallee yeroo dhaloonni kun badiisatti kufaatiitti cubbuutti deemu warra dhukkubsataniif, warra gaddaniif, warra yaadda'aniif, waa'ee isaaniitiif warra Waaqayyoon duratti boo'an, warra Waaqayyoon duratti soomanii kadhatan ta'uutu nurraa eegama. Yoo akkas taane nuyi namoota akkamiiti? Namoota mul'ataati. Yoo akkas taane namoota akkamiiti? Namoota jijjiiramatti amannuudha. Egaa Nahimiyaan edda soomee kadhatee booddee taa'ee miraakelii wayiin eenne dinkata Waaqayyoo halkaniin dhufee ilaa Nahimiyaan rakkatee jira. Waa'ee saba isaatii boo'aa jira. Waa'ee saba isaatii gaddaa jira. Nahimiyaadhaaf haala mijeessi biyya sanatti isa ergi kan jedhu sagalee Waaqayyoo ergamaa Waaqayyoo akka ergamuuf hin eegne maal gochuu jalqabe? Tarkaanfii fudhachuu jalqabe. Akka namoota mul'ataatti tarkaanfii fudhachuun nurraa eegama. Kadhachuu duwwaa miti. Hin kadhanna. Kallattii Waaqayyoon nutti agarsiise immoo barbaanne tarkaanfii fudhanna. Isteeppii gara fuulduraatti deemuu qabnu deemna jechuudha. Egaan haala kanaan namni kun maal godhee fuulli isaa gurraacha'ee faarri isaa badee gaddaan fuula mootii dura fuula giiftii duras deddeebi'utti ka'e. Maal taatee gaafattiin jedhan jireenyi maallaaf godha jedhe. Anaasitti natti toluunsaa maallaaf godha jedhe. Seenaan abboota kootii badeeraa jedhe. Manni isaanii diigameera. Dallaan isaanii ibiddaan gubateera. Gadda akkasii keessan jira. Gadda garaatii dhuguma akkati jettee gadda garaat akkas na godhee jedhee mootiitti himate. Maal yaaddaree jedhee mootiin gaafa gaafatu naa ayyami dhaqeen ijaarsa ijaara. Ayyamanaa kenni haala koo wallaa qixxeessi jedhee mootiitti himate. Mootiinis duran dhaabbanne atoo booji'amaadha. Ati koo akka barbaaddetti deemuu hin dandeessu daangeffamaadha. Hin deemtu ittiin hin jenneen. Hin ergeedhaani Nahimiyaa mootichi. Nahimiyaan dhufee horii ofii isaatii kophaa isaatii yaabbatee deemuu qabatee dallaa Yerusaalem naanna'ee diigamuu ishee hundumaa ilaale. Hin gadde. Itti gaddee booddee maal godhe? Saboota biyya sana keessatti harcaanii hafan warra qaama hirruu, warra iji isaanii yookiin miilli isaanii yookiin qaamni isaanii gar tokkoon hojjennu hiyyeessota, dadhaboota, dhukkubsatoota harcaatu biyya keessatti hafte. Garuu immoo saba Waaqayyoo taate. Hamileen isaanii kan kufe, iyyummaan kan rakkise, saayikolojiidhaan kan cabanii namoota akkasii walitti qabee argituu waan keessa jirtanidha. Rakkina isaan keessa jiran itti agarsiise. Rakkina isaan keessa jiran itti agarsiisee ilaan amma dhufeera. Inni ijaarra kaa. Kottaa seenaa hojjennaa. Wanti kun seenaa keenya miti. Waan nu ibsu miti. Iddoon kun iddoo keenya miti. Hin jijjiiramnaa kaa jedhe. Isa booddee jarreenis hin jajjabaatan, hin ka'an, onnee godhatan. Argitee nama mul'ataa taate gaafati kaatu. Dirqama sossoreeyyiin naannoo keetti argamuun barbaachisaa miti. Dirqama namoonni baratan, namoonni mootummaa keessatti dhiibbaa uumuu danda'an si marsanii jiraachuun jijjiiraman fidu.
ati nama jijjiiramaa taatee kaanaan isuma dadhabaatu onnee godhatee kaa'a. Waanuma dadhaboo sanatu harka tokkoon meeshaa waraanaa baatanii harka tokkoon immoo meeshaa ijaarsaa qabatanii ituu diinonni itti naanna'anii ijaartan jedhan isaan doorsisanii akka loltuuttis akka hanaasii dallaa ijaaruuttis ijaarsa isaanii ijaaranii xumuran. Yeroo diinonni dhufanii dallaan kun hin diigama waangoon iyyuu itti irra dhaabattee sun duraa diiddi homaa ijaarsi keessan hundeen qaba yeroo isaan jedhan isin bu'aadhaaf qoodaaf seenaa keenya jettan Yerusaalem keessaan qabdani. Nuuf gara waaqni waaqaa walluu qixxeessaa nuu qajeelcha in ijaarra jedhanii gara fuulduraatti deeman. Maaliif beektu garaagarummaan isaa mul'ata ga'aa qabu isaan. Naahimiyaatu mul'ata ga'aa baatee dhufe. Mul'ata ga'aa namni baatu immoo jijjiiramatti mana. Waanuma caccabaa keessa taa'ee jiraachuu aadaa isaa hin godhatu. Waanuma babbadee keessa taa'ee natti tole jechuun danda'u namni mul'ata ga'aa qabu. Namni mul'ata ga'aa qabu. Homaan jedhu maal abbaa ishee jedheema waanuma hin taane keessa jiraachuun barbaadu. Kun nan ibsu jedhee ofirraa darbatee kaa'amoofa. Kun nama dhaalu jedhee ofirraa kee jijjiiramni dhufuu danda'a. Kanaaf immoo ani jiraadha. Dadhabbii kaleessa isa mudate seenaa isaa kaleessa babbade kaleessa namoota gidduutti iddoo itti cabe sana lakkaa'ee dhaabbachuudhaaf namoota fuuldura dhaabbachuudhaaf mogoleen isa immoo eenyutti akka hirkate beeka. Isa qobaasaa gaa nama godhu isa qobaasaa kumaatama dura nama dhaabu Waaqayyoon ilaalee waan deemuufi. Namoota warra dadhabooyyuu jajjabeessee gara jijjiiramaatti fiduu danda'a. Namni mul'ata gahaa qabu. Firoota koo maal baattanii jirtu? Maaltu harka keessan keessa jira? Mul'ataa wajjin dhaabbattanii jirtu? Dhaloota mul'ata baatee gara fuulduraatti deemaa jirudha moo isin calluma jedhee gaafa bari'u kaatanii deemu? Gaafa guyyaan irraa dhufeedhu offee arramoon barii guyyaan irraa maalidha? Guyyaan irraa kamisadha yookiin immoo roobiidha. Guyyaan irraa jimaata. Guyyaan irraa sanbata jettaniidhuma. Ooltanii buluudha moo galmatti deemaa jirtan qabdu? Akka namoota waaqayyootti addunyaa kanarra yeroo jiraattan maal hojjechuudhaaf mul'ata akkamii qabattanii mul'ata gahaa akkamii baattanii deemtu? Akka namoota mul'ata Yesuus Kiristoos irraa dhaalanii fi kakuu bara baraa baatanii namoota baay'ee mootummaa waaqayyootti sassaabuudhaaf deemaniitti immoo mul'ata akkamii mul'ata keessan akkamittiin hidhattanii deemaa jirtu? Mul'ata gahaa yonnaa qabaattanii dhaloonni kun isiniin barbaada. Nama mul'ata gahaa baatu dhabee dhaloota kanatu. Dhaloota kana gidduudhaa kana dhabne hiyyumni keenya maallaqa miti irraa maallaqaanis rakkachuu dandeenya. Hiyyumni keenya baay'ina namaa miti namootas dhabuu dandeenya. Garuu hiyyumni keenya inni guddaan hanqinni keenya inni guddaan hanqina mul'ata ga'aati. Mul'ati keenya baay'een laga nama ceesiftu ga'aa miti. Yeroodhaaf hooyi inni nama dachaasnee ka'uu dandeenya. Namoonni abeet Waaqayyoon nama nuu kaase. Nama dinqee arganne, nama guddaa arganne, nama kakuun irra jiru, nama faarfachuu dandeessu, nama faarfachuu danda'u, nama raajuu danda'u, nama kennaa raajummaa qabu, nama kennaa barsiisaa qabu, nama geggeessummaadhaan adda ta'e tokko arganne namni dacha'ee ka'a. Takka turee immoo namichichi hin jiru yookiin gaa'ila bira gahee dhaabbata. Yookiin immoo qoramsa bira gahee dhaabbata. Yookiin maallaqa bira gahee dhaabbata. Yookiin fedha foonii bira gahee dhaabbata. Laga tokkotti citee kufee hafa. Ijoollee Waaqayyoo mul'ata gahaa qabaatan garuu Waaqayyoon keenya oolchuu yoo ta'e ibidda boba'aa jiru dachaa torbaan boba'u kana nu oolchuu danda'a. Oolchuun fedha isaa miti yoo ta'e immoo maal godhu itti dhiisu malee nuyi sagannuudhaan mul'ata keenyarraa duubatti hin deebinuudhaan mul'ata gahaa qabu. Waaqni keenya oolchuus hin danda'a. Waaqni keessan dadhabaadha isa jedhuufis deebii qabu. Yonnaa immoo rakkinni dhufe immoo Waaqayyoo isaanii hin ganu hin dhiisu warra jedhuufis deebii qabu. Maal godhuree yoo gubannees hin gubanna malee hin sagannu jedhan isa booddee walitti isaanii hidhan. Walitti isaanii hidhanii ibidda dachaa torba boba'aa jiru keessatti darbatanii isaan gatan. Abiddichi dachaa torbaan boba'u sun humni isaa jabaa waan ta'eef arrabni isaa iyyuu namoota isaaniin walitti hidhanii ibiddatti darbatan ajjeese. Achuma balbala boolla ibiddaa sanarratti namoota kuffisee ajjeese. Ijoollee mul'ata ga'aa baattee dhaabattu sanaa sadan garuu abiddichi sodaachaa eeggateetu fo'aa isaanirra jirtu irraa hiike malee isaaniin gubuu miti. Foolii isaa itti dabarsuu hin dandeenye. Gaafa ibidda keessaa ba'aneedha sagalee Waaqayyoodha. Abidda akka nama manuma kushiinaa yookaan iddoo waxiin ittoon itti qophaa'u seentanii yoo baatan aara jettu. Iddoodhuma kasalli ho'aa jiru yoo takka turtan ibiddi sinirraa fooliin ibiddaa sinirraa dhaga'ama. Jarri kun garuu ibidda dachaa torbaan boba'ee jiru keessatti gadi darbataman. Achi keessaa gaafa ba'an garuu fooliin ibiddaarra jiru jedhama maqaa Waaqayyoo ulfaatu.
Rifeensi isaanii hin gubanne jedha. Hin ciincoofne jedha. Ibiddi sodaattee eeggattee isinoo ijoollee waaqayyoota isiniin maaltu gubuu danda'a jetteetu maal goote? Hidhaa isaanii sana duwwaa irraa hiikte. Iddoo hidhaa isaanii irraa hiikte booddee bilisa ta'a deemaa isinitti namni dubbatu hin jiru. Eenyudha kan godhe? Eenyudha ibidda keessanii nama jiraachise? Ibiddi koo oksijiinii namni kee of keessaa arganu hin qabu. Haala gubataa kaarboon monoksaayidiif kaarboon daayoksaayididhaan kan guutamee baatee jira. Garuu ilma namaa kan hin ta'in ilma waaqayyoolii kan fakkaatu tokko dursee eerkiraaftii isaa keessatti oksijiinii guurratee ijoollee isaa dursee ibidda keessa deddeebi'aa ture. Yesuus ilma waaqayyoo gooftaadha. Inni sababii ibiddicha keessa dursee seeneef ibiddichi isaan irratti hojjechuu hin dandeenye. Isaan ibidda dhaloota baay'ee gubee ajjeese keessa bashannananii deemaa turan. Achi deemanii as deemu. Kanadha kan mootiin Naasisee teessoo irraa kaase. Nuu nama 3 gad darbannee 4 maaltu godhe? Inni arfaffaa waaqa fakkaata. Ilma waaqayyoolii fakkaataa jedhee kan inni raafame. Kanaaf kan ajaji ba'e labsiidhaan kan isaan keessaa ba'an. Hojjetoota waaqa jiraataa kottaa'e. Kan akka waaqayyoo isaanii hin jirodhe kan inni labse mootiin waaqayyoon hin beekne waaqayyoof dhugaa kan ba'e. Sababii namoota mul'ata gahaa baatanii dhaabbatan kanaafidha. Firoota koo. Mul'ata ga'aan nu barbaachisa. Mul'ata ga'aa wajjin dhaabbanne dhaloota kan biraadhaafis eebba akka taanu ulfina waaqayyoos warra waaqayyoon hin beekne gidduutti mul'isuu akka dandeenyuuf waaqayyo yaada isaan nu gargaaru. Kutaa sadaffaa yoo waaqayyo jedhee xumurraa qabxii arfaffaa irraa kaasee hamma qabxii 6tti qabxii gaggabaabaa dubbanne xumura borii gooftaan koo sinaa eebbisu iddoo mijaa'aatti miti kana waraabee garuu sagalee kun baay'ee gadi hin buusne waaqayyo na gargaareera. Karaa deemeen ture iddoon sagalee waraabuu dhabee rakkachaa ture garuu hoteela tokko seenetan kutaa ciisichaa tokko akkasumatti ayyamsiiseetani achi keessatti sagalee kana waraabaa jira. Onlaayiniidhaan sagalee wayiin namaaf dabarsaati. Iddoo firii ta'e tokko naa kennaa jedheen gaafadheeni iddoo kana naa kennanii iddoo kana sagalee waraabaa jira. Asii ba'ee iddoon deemu waan hin qabuuf asuma irratti walitti qaba. Waaqayyoon kun sinaa eebbisu ayyaanni isaa sinirratti hafu baay'een isin jaalladhaa nagaa tura. Waaqayyoon isa nu gargaarsa guddicha immoo galateeffannee maqaa isaa jennee immoo xumura. Ulfaadhu. Haalelooyaa. Waaqayyoon gooftaa keenyan galateeffannaa guyyaa kaleessaa eegaanii mata duree dhaloonni keenya kuni kan inni dhabe maalidha yookiis kan inni dhabe eenyudha jedhu sagalee waaqayyoo irratti hundoofnee walii wajjiniin ilaalaa turuun keenya yaadatama. Eeyyee qabxiiwwan gurguddaa. Lama walii wajjiniin ilaallee sadaffaarra geenye dhaabbanne dhaloonni keenya kun qabxiiwwan kun tokkoon isaanii yaada babal'aa of jalatti waan qabaniif guyyaa tokkotti barumsa dhuman miti jechuudha. Egaan qabxii sadaffaan guyyaa kaleessaa waaqayyoo mata duree kana kan fakkaatu karaa paaster Fayisaadhaa gara keenya fidee ture. Kanuma waaqayyo keessa keenyatti bal'isuudhaaf jedhee gama tokkoon nama waaqaatti kennee gara koottis kan fiduufi. Caalchisee dhimma kana akka nu itti yaadnu barbaadeeti. Kanaaf laphee keessan bantanii akka hordoftan jaalala gooftaan isin yaadachiisa. Egaa dhaloonni kun kan inni dhabe tokkoffaa irratti kaleessa akkuma ilaalle gaaffii isaatii fi deebii kan ta'u nama dhabe, geggeessaa dhabe, tajaajilaa dhabe jennee dubbanneerraa. Akkasumas immoo ta'ee kan isa taasisu, jiraatee kan isa jiraachisu, fakkeenya ta'ee kan karaa itti agarsiisu dhabe jennee olii wajjiniin ilaaluun keenya yaadatama. Isaan kana jalatti qabxiiwwan adda addaa ilaalleerraa. Arrammoo sadaffaa irratti kan walii wajjin ilaalu qabxiima tokkicha kana ilaallaa. Warra hafee yoo fedha waaqayyoo ta'e guyyaa borii walitti qabna. Inni sadaffaan mul'ata ga'aa wajjiniin kan dhaabbatu dhabe. Eenyuun dhabe? Dhaloonni kuni nama mul'ata ga'aadhaa wajjiniin dhaabbatu. Mul'ata ga'aa ta'e baqii yohonee rii jechuudha. Baqii yohonee jechuudha malee mul'ata qabaachuu duwwaa miti. Mul'ata ga'aa ta'e ishee jettu adda baasaatii qabadhaa. Mul'ata kan qabu utuu jedheeti namni baay'ee mul'ata qabaachuu danda'a. Garuu mul'ata qabaachuunii fi mul'ata ga'aa qabaachuu gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Mul'ata ga'aa warra qaban dhaloota kana keessatti gatii isaanii mi'aaf warra barbaadamanidha. Dhaloonni kunis jenereeshiniin kunis kan inni dhabe barbaadaa jiru yoo jiraate eenyuudha? Mul'ata ga'aa qabatee nama socho'uu dhabe.